akka carraa ta'e utuu hiriyaa keessan waliin karaara deemtanii hiriyyaan keessan otoo boofaan hiddame hanga mana yaalaa geessanitti yaalii duraa yookaan first aid akkamitti kennuu akka danda'amu beektu? Yoo akkam jirtu viidiyoo keenya har'aa irratti akka carraa ta'e nama boofaan hiddame yookaan ciniinameef hanga mana yaalaa deemutti yookaan immoo bakka mana yaalaa hin jirretti rabbii gaditti lubbuu isaa hambisuuf gargaarsa akkamii gochuu fi akka qabnu lubbuu nama sanaa hambisuuf gargaarsa duraa yookaan immoo afaan fayyaatiin first aid akkamitti kennuu fi akka qabnu ilaala. Akkasumas odeeffannoon hawaasa keessatti dhageenyu nama boofaaf ciniiname yookaan immoo hiddameef summiisaa afaaniin keessaa xuuxu akkasumas immoo milaacidhaan bakka isaa muruun sun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu san ni ilaalla. Akkasumas immoo chaanaalii yuutuubii barnoota fayyaa fi rakkoowwan dhukkuboota garaagaraa irratti dhiyeessinu kan afaan oromootiin dhiyeessinu kanaaf haaraa yoo taatan immoo sabskiraayib laayikii fi sheer gochuun maatii ta'a nu faana tura. Nama boofaan hiddame sana tasgabbeessuuf akka taa'u yookaan akka ciisu gochuun sochii qaama boofaan hiddame sana hir'isu. Sa'aatii harkaa yookaan qubeellaa fi meeshaalee miidhaginaa yoo qaama isaa irra jiraatan qaamni isaa dhiita'uu osoo hin jalqabin irraa baasu. Sana booda baandeejiin yoo jiraate baandeejiin yoo hin jiru immoo carqii qulqulluudhaan bakka boofaan hiddamee fi naannoo isaa sirriitti irratti qabuun itti maru. Hanga danda'ametti qaama boofaan hiddame sana sochiisaa hir'isu. Ulee yookaan muka xiqqoo waliin qaama boofaan hiddame sana walitti hidhu. Bakka boofaan hiddame sana millaacidhaan yookaan wantoota qara qabanii muruu yookaan kuturraa of qusachuu. Nyaataa fi dhangala'aa yookaan bishaan itti kennuu dhiisu. Hidda qaama isaanii irra jiru wadaroodhaan hidhuurraa of qusachuu. Sana booda gara mana yaalaa geessu. Ergaan fayyaa irraaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Nama boofaan hiddameef yookaan immoo ciniinameef gargaarsi duraa yookaan first aid akkanatti kennama erga jedhee saayinsiin sinoo maal jettu yaada keessan koomentiirra naa ka'a. Akkuma sila isiniin jedhe gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan akkasumas immoo viidiyoo kana irratti gaaffii kan isinitti ta'e yoo jiraate koomentiirra naa ka'a. Ergaan fayyaa irraa isinii dhiyeesse yoo isinitti turee fi yoo jaallattan immoo chaanaalii kana sabskiraayib laayikii fi sheer gochuun irraanfatina. Namoonni rakkoo fayyaa kamiyyuu qabaattanii qaamaan dhuftanii mana yaalaa keenyatti yaalamuu fi nu marjisuu barbaaddan immoo beellama qabattanii mana yaalaa keenya dhuftanii yaalamuu ni dandeessu. Beellama yaalii yookaan immoo beellama mana yaalaa keenyatti qabachuu yoo barbaaddan bilbilikoo piroofaayilirra jira achirratti beellama qabattanii dhufuu ni dandeessu. Hanga viidiyoo itti aanutti wal agarruutti nagaan tura fayyaa hin dhabina.